السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا وردوتوتا خينا كم جرتم في حسني أنا قرأ الحمد لله رب العالمين. جرجرتو شرما كهوني دمت كسنو بلينتو كم جرتو بلينا من في سبا بقدر أتنس ننجا نكوتي كلا ربي. أروان تكوان قلبي نجعب سه دوان نجامي فيديو هنا كنتره حالما مجرور في جرينيا شمران بيا خينا أجودا شمران نبي أربعة خست أكمل تجراتني أكمل في أفكك أبني وفي ركتني وفي دبني وصونا من ثاني نوباتين وصو ثاني في بيكين وجراني جراني أكملتين أكسان وفي جراني ودو هنجن ماتي في أكمل تكجران وصو في فنجراتين أكملت نما جرات بينا ما خس على خمين جرات أجراني ما تساني رجع جرا نياتني كوفاني بلارني وفتني لوجاني حالا قارد أنجرات أجراني باين نما الكوبا في جراك ست دفتني يادو في جراك ست دفتني كسان الكانين كلفا جراك ست جوجا نما أمو جمتشو نما فكنا نمني ساني جمدا جمتشو في على نما جمتشيسا jireenya fi caalaan jireenya namaatiif yaada kan jiraatan hedduu jira animaataa fi kan maatii fi faarsaa hedduu kafalanis jiru haala kam keessa jiraataa jiranii akkamitti jiraataa jiranii kaajaa duratti viidiyoo ergeen ture viidiyoo san ilaalame ajirrattanis yaadan qaba waan ta'eef amma saatiin kun saatii meeqa beektu Itoophiyaa saatii 9 liif deeqaa 20 akka Itoophiyaatti akka Saudi Arabiyaatti immoo saatii 3 deeqaa 20 inna jiruudha reekan ko saatii kan eessan jiraan bakkee keessan jira amma saatii 7 waan arge akkasin ta'a wayda baankii waynarran jiru way wallahi laazim wayda baankii waynarran jiru ዝምድ ያለን አሰቡ ማይኒ ኩነሪ ለያኔ ወረብል ካባ ወይዳ ባንኪን ካባ መንግስቲነ ይብሪና ራንካባ ማሊ ያኔ ليشان سموكون أف قافد وفين قافد ليه أن تشينكين كنارين بموتي كارين لم دي ورب الكعبة أيوب بلينا كم فيديو هنا رترك تاني جت شولا وبتني تنجرا يادا وانسني مجالا هدو وانغرانا من ياتو غرب هدو وانما تدق حمودا
aarsaa wanti nuti aarsaan nuti kaffallu kaayyoon fi gowwaan nama taasisa. Gaafa wanta hireen nama godhe hiriyyaan ittiin namaan qoosaa wanti jedhamullee jira. An fakkeenyaaf namoonni tokko tokko kan cinaa kan ka'e jiru kan du'e kan duutee galtee nyaattaa akkana kan daladduu fi maraataa nyaachistaa maal abbaa keetiif akkanatti taataa akkanatti cunqamtaa maal kan kee nyaachisuudhaa fi waan akkasii namaan yeroo hin jedhamullee jira. Garuu mataa gadi qabatee ati kaayyoo kan keetiitiif kan ati kaatu halkanii guyyaa jechuudha. Iddoo nama ulfaata hammam shamarran biyya Oromoo keessa jiran hammam kaayyoo ofiitiif baay'een isaanii jechuudha irra caalatti warra kaayyoo qabanii kaayyoo isaaniitiif hammam cichanii hojjetanii kan jedhudha kan keessaa viidiyoo kanarraa hubannu. Akkasuma immoo shamarran ciccimoon akkanaas jira. Jennellee kan irraa hubachuu dandeenyu kan irraa fakkeenya godhachuu dandeenyu jechuudha. Ammaattiin tuni haadha ishee waan dhukkubuu fi haadha ishee wal'aansa waan barbaaduu fi of gadi qabdee hojii tokko yoo miti lama hojjechaa jirti haala kanaan jechuudha. Ho'aa gubaa kana keessa teessee hedduu ulfaataadha dhugaa. Alatti miti manatti iyyuu gubaan akka ajaa'ibaatti biyya siin jirtu kana keessa jechuudha. Alaa kulli haala alhamdulillah fayyaa qabaatanii dalagachuun waan guddaadha. Fayyaa qabaatanii haadha abbaa fi gargaaruun waan guddaadha. Jazaa haadha abbaa ofii deebisanii yoo hin danda'ani isheen haadha ofiitiif akkasitti obboleeyyan ofiitiif qaqqabde kaayyoo ofiitiif kaachaa jirti. Harka namaa laalaa hin jirtu. Humna ofiitiin daladdee fidaa jirti alhamdulillahi. Wallahi jechuudha. Garuu ana sirraa maal hubadhe hammam akka nuti cinqamaa jiru rakkataa jiru namni nu hubataa jiru. Akkanumatti jireenya keenya guutuu kaachaatumaan dhabaatumaan jiraanna moo yoomnuu darbee akka namaatti jireenya namaa jiraanna. Warroonni akkanatti haadhaaf abbaa ofiitii obboleeyyan ofiitii haadha kan kooti akkas godhee abbaa kan kooti akkas godhee obboleeyyantii akkas godhee bakka tokko isaan geessee oduma jaanu kan kaayyoo ofii dagatanillee hedduun jiran jechuudha. Kan kaayyoo ofii dagatan jechuun isaan boru maalirra dhaabbatna wanta jedhu jechuudha. Boru maalirra dhaabbataniiti gaafa galan nama kana hundaayyuu gaafa gammachiisanii ka'anii gaafa humna fixatan isaan maalirra dhaabbatan. Isaanis kaayyoo mataa isaanii qabaachuu qabanii jechuu barbaadetanii maaliif namuu qofa gammachiisuudhaaf kufnee kaanee nu gaafa humna fixannee gaafa umriin keenya nurraa dhumatee gaafa nu jibbisiisee wanti hundinuu gaafa jijjiiramee jedhee dalaguufillee akka duraa sanitti fiiguufillee gaafa miira hin qabne akkam ta'an jechuun nama walumaa galatti kan jechuu barbaade maatii isaaniis gargaaraa ofiis hin dagatinaa jireenyi duniyaa tanarraa sagilumaa kudhan hin guutu waan ta'eef ofiis kaachaa maatiifis gargaaraa akkasitti haala sanii yoo deema malee ufii uf dagatanii nama gammachiisuudhaaf jedhan ilma nama gammachiisuun hin danda'amu amma fedhellee yoo ta'e jechuudha. Garuu haqa nama hundaayyuu eeguun ni ulfaata. Nama hunda gammachiisuun ni ulfaata. Haadhaaf abbaa ofii bakka rakkatanitti gargaaruu obboleeyyan isaanii waan danda'aniin gargaaruu waan kanarraa hafee ofii keessanis of laala. Umriin akkanatti hin teessu humnis akkanatti hin taa'u ni dhumataa wanti hundinuu waan ta'eef yeroodhaan fayyadaa namas fayyadaati. Gaafa irra caalatti gaafa ofii keessanii fayyadamtanii gadi dhaabattanii jettanii ilma namaa kan biraas fayyaduu dandeessan. Gaafa sana fakkeenyaaf hojii biyya keessanii galtanii hojii birattanii jirtan fira isin taanuu mitiyyuu namoota biraatillee hojii uumtanii hojii san hojjetanii jijjiiramuu danda'anii waan ta'eef har'aati nama qofa gammachiisuuf fiddee osoo waan tokko irra dhaabatiin gaafa biyya galtee warreen ati gaafa san gammachiisuudhaaf kuftee kaatu si kolfuu danda'anii hoggaa ganaa biyya namaa turte garuuma gochuu hin dandeenye deebitee ba'anutti taati wanta jedhamutti jira waan ta'eef waan kanaaf of hin dagatinaan jechuun barbaade. Inshallah waan hunda dura rabbi fayyaa nagaa nuuf haa kennu. Nama biyya namaa keessatti dalagan malee keessallee hin jiraatanii biyya namaa keessa waa lama yookiin sadii fayyadamuudha. Diiniif duniyaa ilmoo fi ilmii ka jedhamu jechuudha. Ilmas yeroo ammaa kana ni horatanii kan mashaallah kan biyya ofiitti gahatanii jiranii haala mijataa keessa jiraatanii jechuudha.
diini fi duniyaa nama fayyadamee biyya ofitti galee rabbiin haa taasisu. So kanaaf jabaadhaan isin jira buleeyyantiyaa haalli barana shamarran irra guutumatti jiru hedduu ulfaataadha. Haalli biyya Arabaa keessa jiru hedduu ulfaataadha. Biyyaan jiru kana keessa jechuudha. Biyya ijoolleen teenas hidhaa keessa jirtu Suudiidha. Hedduu ulfaataadha haalli jiru jechuudha. Maaliif ijoolleen hidhaa jiranii waan garaagaraa jechuudha. Akkasumas wantoota garaagaraatu jira kan malaalaniyyuu nama jibbisiisu jechuudha. Waan ajiraaf biyya Dubaay keessa illee haalli tokko ijoolleen dararamuu hedduu jira. Irra caalaatti ammoo biyya Joordaan hedduu kan ijoolleen keenya keessa dararamaa jirtu jechuudha. Walumaa galatti isin jechuudhaan naamsa isin hidhamuu barbaadu obboleeyyan keessan namoota biyya keessa jiranii haala kana itti ibsuudhaan biyya ummata keessan keessa taa'aa hiyyoommattanis qananiitanis sodaati akkasitti wal gorsaa. Gaafati uffata jijjiiramtee gaafati galtu anis akkasii deeme akkas jijjiiramee gala waan jiraniif wanta jiru normaala waan jireenya keessa jiru maatii keessanis amansiisa. Isinin jechuu barbaada hundumaafuu bakka jiru rabbiin nu haatis nama fayyadamee milkaa'ee galu rabbiin nu taasisu. Hanga viidiyoo yookiin laayivii biraa walitti deebinuun naga keessan haa jiraadhaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. السلامة إلى اللقاء.